lalabanne muqabsaawonni iyyan waamicha kabajaa ammajjii tokkoo sababeeffachuudhaan ilmaan Oromoo goota har'aasitti sagalee keenya tokkoomsine dhaabbanna ayyaaneffannaan guyyaa waboo ammajjii tokko bar 2026 sababeeffachuudhaan jala bultiin isaa muddee 31 bar 2025 hawaasa bal'aa wajjin karaa zuumiin geggeeffamuuf isin waammanna. Kun guyyaa seena qabeessadha. Guyyaa qabsoon keenya murannoo haaraa itti galmeessem, guyyaa injifannoon mallattoo Oromummaa itti calaqqise. Dhuguma qabsoon bilisummaa hin dhaabbatu. Akkuma lola guyyaa addaa waboon guyyaa kana baname sanatti qabsoon keenya hin laafne hin raafamne. Muddee 31 kana nuti walii dhaadanna. Qabsoon har'arratti hin dhaabbanne itti fufa itti jabeeffama. Ayyaaneffannichi muddee 31 bar 2025 sa'aatii 20 CET karaa zuumii aabaa waboo biyya alaan ni geggeeffama. Oromiyaa keessatti ammoo sa'aatii 22 yookiin sa'aatii 10 PM halkan gootota halkan sagaleen bilisummaa itti ol kaafnudha. Biyya Ameerikaa Waashingtan DC'tti immoo sa'aatii 14 yookiin sa'aatii 2 PM dha. Addunyaan guutuun akka dhaga'u sagalee saba injifannoo filatee ni ol kaafna. Sagantaan kun TikTok, Twitterii fi Imo irratti tamsaasa kallattiidhaan ni dabarfama. Sagantaa kana irratti qabsaa'ota gameeyyii hayyoota Oromoo, artistoota qabsoo, jaallan biyyaa fi alaa hedduu waliin taane sagalee tokkoon dhaadanna. Namni tokkollee akka hin hafne hundi keenya akka hirmaannu waamicha keenya ni cimsina. Kun sagalee qabsooti, sagalee goototaati, sagalee saba bilisummaa hawwuu addunyatti itti baafnudha. Akkasumas hirmaattonni hundi haa yaadatanii guyyaa ittaanu ammajjii tokko bar 2026 sa'aatii 16 CET jaarmiyaa abbaa woboo biyya alaa irratti walgahii addaa fi sagantaa itti fufiinsa qabsoo ni geggeeffama. Kun walgahii murannoo haaromsu karaa fuuldura qabsoo itti murteessinudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo tokkummaan keenya humna, murannoon keenya injifannoo, qabsoon keenya imala hin deeggaramne imala bilisummaati. Tokkummaa haa jabeeffannu, injifannoon haa cimu, qabsoon itti fufaa bilisummaan ni dhufa. Katti waaru dakka baay'isoo